Mata duree biraa qabadhee dhufeera. Kitaabuma sirnaa keessaa jechuudha. Kitaaba sirnaa jechuun egaa isa kana kitaaba kana tarii bara darbe koppii muraasatu maxxane waan ta'eef namoota muraasa bira ga'e jedheen yaada. Amma immoo karaa onlaayiniitiin jira. Onlaayinii weebsaayitii adireesii isaa karaa sooshaal miidiyaa qabuun kaa'eera waan ta'eef kanuma saniif seentanii PDF fi yookiin sagaleedhaan dhaggeeffachuu dandeessu yookiin PDFdhaan buufattanii dubbisuu dandeessu. Egaa gara dhimma har'aatitti yoon darbu har'aaf mata dureen qabadhe biyya kan jedhudha. Kitaabuma kana keessaa kan ka'e jechuudha. Mata dureen kunis biyya jechuun maal jechuudha? Akkasumas immoo hariiroon biyyaa fi sirnaa maalidha? Kan jedhu gaggabaabina yaaduma tokko tokko kaasuu fi jalqabarra hiikkaa biyyaatirra yookaan akka sirnoota siyaasaatti biyya jechuun daangaa lafaa kan sabni yookiin saboonni garaagaraa hariiroo sirna siyaasaatiin ijaaramanii qaama idil addunyaa biratti beekamtii ittiin argatan jechuudha. Qaama idil addunyaa kun egaa akka ammaatitti UN'dha yookiin United Nation achitti kan galmaa'an jechuudha. Hariiroo sirna siyaasaatiin sabni tokkos ta'uu danda'a, saboonni garaagaraatis ta'uu danda'u. Hariiroo siyaasaatiin ijaaramanii daangaa lafaa kana daangaa beekamaa ta'e kana yoo idil addunyaatti galmeessifatan bulchiinsa sirna siyaasaatiin jechuudha biyya ta'uu jechuudha. Karaa sirna xabbootiin ammoo biyya jechuun daangaa lafaa sabni aadaa fi sirna mataa ofii qabu keessa jiraatu jechuudha. Kana jechuun sabni aadaa fi sirna mataa isaa qabu kamiyyuu biyya mataa isaatis qabaa jechuudha. Akka sirnoota xabbootitti aadaa fi sirna mataa ofii qabaannaan biyyas qabaa jechuudha. Sirnoota xabboo keessaa tokko kan ta'e akkaataa sirna gadaatitti yoo ilaallu sirna gadaatitti immoo akka oromootitti biyya hoo jennu biyyoo lafee lafa jalaa fi waan ayyaantummaatiin wal qabatudha. Biyya akka sirnoota xabbootitti lafuma diriiree uummatni irra jiraatu qofa otoo hin ta'in daangaa lafaa diriiraadhuma uummanni irra jiraatu otoo hin ta'in hariiroo lafee lafa jalaatiin irree wal qabata. Ayyaantummaa warra darbanii dirree sanarra jiranii irree wal qabata jechuudha. Biyya hoo jennu jechuudha. Wantoota lamaan kanatu jira jechuudha. Biyyoo jira, ayyaantummaa jira jechuudha. Biyyoo lafee lafa jalaatii fi ayyaantummaa warra darbaniitiin wal qabata sirna xabboo keessatti biyyi. Sanaan ibsama waan ta'eef maaliif abbaa dirree, abbaa malkaa, abbaa qe'ee kan jedhamu jira, abbaa biyyaa wanni jedhamu jira. Sirniin biyyoo lafee lafa jalaatii fi ayyaantummaa warra darbaniitiin wal qabataa jechuudha. Kanaaf biyya jechuun sirna xabboo keessatti hiikaa sirna siyaasaa keessatti qaburraan baay'ee addaa jechuudha. Sirna siyaasaa keessatti saboonni garaagaraa biyya ijaarrachuu hin danda'u. Akka sirna xabbootti garuu saboota garaagaraa waliin ta'anii saba sirnaa fi aadaa mataa ofii qabutu biyya qabaa jechuudha. Haala kanaan garaagarummaa qaba. Erga sirni siyaasaa fi barsiisni amantii dhufee booda biyyoonni garaagaraa akkaataa itti uumaman yoo ilaalle keessawuu biyyoota Afrikaa keessa jiran yoo ilaalle biyyoota Afrikaa yookiin biyyoota Eeshiyaa keessa jiran kana yoo ilaalle baay'een isaanii saboota garaagaraatirraa kan walitti babba'an ta'uu qofa otoo hin ta'in sabni tokko biyya garaagaraa keessatti cicciteet kan ijaarame maaliif adeemsa sirna koloniitiin ijaarame waan ta'eef akkuma kanaan dura jechaa ture sirni siyaasaa aadaa uummataatiin waliin qabatu eenyummaa fi dhugeeffannaa uummataatiin illee waliin qabatu jechuudha. Uummatuma kamiyyuu yoo ta'e jechuudha. Kuwwanis warri koloneeffachaa turanis haala kanaan kan biyya ijaaraa turanii aadaa fi duudhaa uummataa wal qabsiisanii odoo hin ta'in akkaataa bulchiinsa isaanii ta'utti biyyi kan ijaaramaa turte. Afrikaa keessatti biyyi Afrikaanotaan ijaaramte hin jirtu. Guutummaattiyyuu biyyumti Afrikaanonni akka aadaa fi sirna isaaniitti ijaarratan amma hin jirtu. Dur turteerti yeroo sirnoonni xabboo wiirtuu guutuudhaan socho'anii yookiin immoo yeroo sirnoonni xabboo jiranitti biyyi hunduu akka nama ibse kana sabni hunduu sabni sirnaa fi aadaa mataasaa qabu hunduu biyya mataasaa qabaachaa ture. Erga sirni siyaasaa dhalachuudhaan boodas immoo impaayerri garaagaraa ijaaramuu jalqabee koloniin garaagaraa erga gaggeeffamee booda keessaayuu biyyoota Afrikaa keessatti yoo xiyyeeffanne saba tokkotu biyya garaagaraa keessatti ciccitee jira. Kun immoo nageenya dhabuu fi wantoota walitti bu'iinsa garaagaraatiif saaxileera. Biyyoonni koloneeffachaa turan
yookiin koloneeffattoonni warri Awurooppaa keessaa Afrikaa keessatti yoo biyyoota hariiroo sirna siyaasaatiin ijaaranii sirna isaaniitiin ijaaraniitu biyyoota kana akka isaan walii galuu hin dandeenyetti saba garaagaraa bakka adda addaatti cicciruudhaan kan ijaaramte. Kanaaf yeroo hundaa wal diddaa wal dadhabuu wal lolli garaagaraa daangaa biyyoota irratti mul'ata. Maaliif saba tokkotu bakka baay'eetti bakka sadii bakka afuritti fa'a biyya afur yookiin biyya sadii keessatti cicciteetoo jira waan ta'eef jechuudha. Hariiroo biyyaa fi sirnaa yoo laalle immoo hariiroo biyyaa fi sirnaa yoo ibsinu lubbu qabeeyyii tokko nama haa jennu waanuma ta'e lubbu qabeeyyii waan ta'e tokko yoo fudhanne qaama fi lubbuu qabaa haa jennu. Qaamni biyya hoo ta'u lubbuun sun immoo sirnaa jechuudha. Hariiroon biyyaa fi sirnaa waan akkasiiti. Biyyi qaama sirni lubbuudha jechuudha. Kanaafuu tokko tokko malee jiraachuu hin danda'u. Biyyi kanaaf biyyi sirna mataa ofiitiin hin bulle yookiin immoo sirna alagaatiin bultu sirna mataa ishee hin qabne yookiin sirna alagaatiin bultu itti fufuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif lubbuun qabaattu kan. Akkuma wanti lubbuu qabu itti fufuu hin dandeenye yoo lubbuun baate biyyi sirna alagaatiin bultu yookiin biyyi sirna mataa ofii hin qabnes biyya taatee itti fufuu hin dandeechu. Yookiin ni diigamti yookiin ni baddi jechuudha. Yookiin immoo kan biraa jalatti koloneeffatamtee biyya biraa jalatti bulti jechuudha. Kanaaf hariiroon sirnaa fi biyyaa waan akkasiiti. Sirni jiraatu malee biyyi itti fufuu hin danda'u. Biyyi jiraatu malee sirnis ijaaramuu hin danda'u. Maaliif sirni kan ijaaramu nama qofarratti oduu hin ta'in lafaa wajjin wal qabata waan ta'eef jechuudha. Ayyaantummaa dirreetti wal qabsiifameeti sirni kan ijaaramu. Akkuma kanaan dura jedhe sirnoota xabboo muudaa fi bokkuu qabu. Muudaan hariiroo sirna uumamaatii fi uumaati jenneerra. Hariiroo sana kan ittiin tolchu immoo hariiroo uumamaa sana kan ittiin tolchu biyyaani waan ta'eef jechuudha lafaani. Haala kanaani biyyi fi sirni waan adda bahuu hin dandeenye tokko tokko malee jiraachuu kan hin dandeenyedha jechuudha. Karaa biraa biyyi immoo waan ittiin bakka buutu qabdi. Biyyi tokko jechuudha akka sirnoota xabbootitti faajjii jira. Faajjiin kun egaa akkaataa aadaa fi dhugeeffannaa saba sirna xabboo sana hordofuutiin garaagarummaa qabaachuu danda'a. Maaliif ayyaantummaan yookiin immoo sirni ayyaana dirree irra jiraatu sanaan wal madaala yookiin sanaan walii wajjin deema jennee turre waan ta'eef faajjiidhaan biyyi faajjiidhaan bakka buuti. Akka gadaatitti faajjii gadaati jira. Sirna siyaasaa keessattis akkasuma alaabaa fi asxaa waan jedhamutu jira. Alaabaan kun egaa falaasama namootaatiin kan tolfamudha. Faajjiin garuu kan sirnoota xabboo ayyaantummaadhaan waan wajjamudha malee waan falaasama nama dhuunfatiin yookiin beekumsa namoota dhuunfatiin hojjetamuu miti jechuudha.